Welcome. This is Human Resource Management, Chapter 7, all about employee compensation. Kanaaf chapter torbaffaa irra geenyerra. Chapter torbaffaan employee compensation jedha jechuudha. So employee compensation include all form of pay or reward going to employees as a result of their employment. Kaffaltii yookaan immoo rewardii hojjetaa tokkoof karaa adda addaatiin taasifnu sanaan employee compensation jennaani. Employee compensation actually have two components, direct financial payment and indirect financial payment. Direct financial payment kan jennu wage, salary, incentive, commission, the bonus yoo ta'u, indirect financial payment kan jennu immoo yeroo baay'ee fringe benefits like employee paid insurance, vacations, house allowance and different payment jenna. Kanaaf compensation karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Direct financial payment kan jennu kanneen akka mindaa, commission fi bonus yoo ta'u, indirect financial payment kan jennu immoo fringe benefit kanneen jennu kanneen akka insurance, vacation pay, house allowance isaan sanii jechuudha. So employee need to be rewarded for the service they provide to an organization, and the organization on the other hand has the obligation to reward the employee fairly according to the contribution they provide. Hojjettoonni yeroo hundaa rewardii garaagaraa kennamuufii qaba organization sanaaf sarba waan godhanii fi garuu organization yeroo sarba employee kanneen reward godhu immoo akkaataa contribution isaan qabaniin osoo ta'e baay'ee filatamaadha. So organization reward include both intrinsic and extrinsic that are received as a result of employee in an organization. What is the importance of compensation? Maaliif barbaachisa compensation jedha? So the compensation policy of an organization should equitably serve both employer and employees. Actually compensation kuni hojjetas hojjechiisas yookaan immoo dhaabbatichas ni fayyada. Fakkeenyaaf hojjettoota karaa kamiin fayyada yoo jenne tokkoffaa primarily often only the source of income for the employees or their family. Madda galii warra isaatiif yookaan immoo hojjetaa sanaaf ta'uu danda'a waan ta'eef fair reward akkasumas social status employee sana determine gochuuf kaffaltiin dirqama ta'a jechuudha. Isa qacaruuf immoo tokkoffaa attract capable of employees organization namoota hojii sanaaf baay'ee barbaachisoo ta'an attract gochuuf ni fayyada. Karaa biraatiin immoo hojjettoota achi jiran motivate gochuuf performance isaanii dabaluuf ni fayyada. To retain the service for extended period of time yeroo dheeraa akka tajaajilaniif ni fayyada jechuudha hojjettoonni kaampaanii sanaaf. Factors affecting compensation policy dhaabbata tokko wantoonni affect gochuu danda'an tokkoffaa governmentiidha, lammaffaa cost of living, sadaffaa comparable wage rate, market condition and ability to pay. Isaan kunneen faaktaroota compensation policy dhaabbata tokko hubuu danda'an yookaan immoo miidhuu danda'anidha. Government gaafa jennu seerri mootummaan baasu rule and regulation, executive orders and the law have their influence on the organization compensation policy. Seerri ittiin bulmaata biyya tokko compensation policy organization tokko affect gochuu danda'a. Every government provide laws for compensation in area like minimum wage rate, equal pay provision to avoid pay difference on sex and race as well as religion. Fakkeenyaaf seerri biyya tokko maal jedha? Namni kamiyyuu mindaa xiqqaa itti hojjetu qaba. Minimum wage rate ni baasa. Sanaa gaditti qacaruu hin dandeessu. Inni kaan immoo hojjetaa kamiifuu osoo saalaan yookaan immoo sanyiin yookaan immoo amantaan osoo qoqqoodiin walqixa kaffaluun akka jiru seerri biyya ni daangeessa. Kanaaf seera kana cabsuun dabbiidhaaf waan saaxiluuf kunis affect guddaadha. Inni biraa cost of living. Cost of living as measured in terms of consumer price index may affect the organization compensation policy as it tries to adjust the employees to link rate of inflation. Fakkeenyaaf akkuma beektan gaafa doolaarri dabalu jireenyi ni qaalaa. Kanaaf jireenya sana qaala'ee sana compensate gochuuf dhaabbanni tokko mindaa hojjettoota isaa dabaluun dirqamatti ta'a. Kunis faaktarii biraati. This process is called cost of living adjustment or kollaa jennaan jechuudha. Adjustmentii dalaga jechuudha. Magaalaa irratti hundaa'uudha. The other one is comparable wage rates. The wage pattern in the industry and the community could have an impact on the compensation policy in the practice of an organization. Comparing the wage and the salary rate in a given area help ensuring that the organization is offering salary that is not sustainable, substantially higher or lower than those paid by others in the same area.
dhaabbata tokko keessatti yookaan immoo biyya tokko keessatti dhaabbattoonni piroodaaktii wal fakkaatu oomishan hedduu jira. Kanaaf kaampaaniiwwan kunniin hundi isaaniitu almost comparable wage kafaluu qabu malee kaampaaniin tokko mindaa guddaa kafala, kaampaaniin kaan immoo mindaa xiqqoo kan kafalu ta'e kunis rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Market condition, regardless of other factor involved, supply and the demand relationship in the labor market will determine the wage and the salary level of an organization. Haalli dhiyeessaa fi barbaadamisi demand and the supply isa jennu kuni hariiroon isaa walgituu ta'uu baannaan mindaan ammas akka dabalu dirqama ta'uu danda'a jechuudha. Ability to pay yookaan dandeettii kaffaluu jechuudha kuni regardless of other factors, wage and the salary rate are ultimately depend on the employee's ability to pay. Dhaabbanni tokko humna kaffaluu danda'u irratti hundaa'uudhaan mindaa kaffala malee humna isaa ol kaffaluu hin danda'u jechuudha. So the ability to pay in turn depend on the how well the organization is functioning and its ability to continue to earning revenue. Galii inni galchu yookaan immoo bu'aa inni argatu irratti hundaa'uudhaan kaffaluu qaba jechuudha. Establishing equitable payment structure, the primary objective of any business wage and the salary system is to establish a structure system for the equitable payment of employees depending on their job and their level of performance on the job. Kanaaf establishment of equitable payment gaafa jennu namni akkaataa hojii yookaan immoo akkaataa contribution isaa atiin kaffalamuu qaba jechuudha gabaabumatti. And there are several policy issues that need to be addressed for establishing a fair and equitable compensation system. Post-based wage and the salary system establish a range for certain jobs based on their relative worth of the job to the organization and the wage and the salary surveys. Kana jechuun inni hojjettoonni dhaabbata tokko mindaan isaan kaffalamuu fi akkaataa contribution isaan organization sanaaf kennan irratti hundaa'uudhaan ta'uu akka qabu nutti hima jechuudha inni kuni. Job evaluation is a systematic determination of the value of each job in relation to the other job in an organization. Hojiiwwan dhaabbata tokko keessatti hojjetaman evaluate goone yeroo hundaa contribution isaanii maa inni departmentii tokko departmentii biraarraa contribution isaa garaagarummaa qaba waan ta'eef contribution sana systematically maal gochuu qabna evaluate gochuu qabna jechuudha. If done properly, the relative value of the job is reflected in the relative wage rate for that job. Kanaaf hojiiwwan saniin evaluate kan goone yoo ta'e akkaataa hojii sana contribution isaanii organizationif kennanii irratti hundaa'uudhaan wage yookaan salary hojjettoota keenyaafis baasuu dandeenya jechuudha. Involve enumeration of the requirement of the job contribution to the organization that classify it according to the importance. Sadeen kanaan adda baasuu dandeenya. Tokkoffaa hojichi suni hammam barbaachisaadha. Inni lammaffaa organization sanaaf contribution inni qabu maa inni sadaffaan immoo importansiin isaa hammami kan jedhu karaa kanaan evaluate gochuu dandeenya jechuudha. Steps in job evaluation. One is gather information about the job being evaluated from job analysis. Determine the factors that are to be used in determining the worth of different jobs to the organization, like education, skill, initiative, responsibility, working condition, physical and mental effort, as well as experience. Kanaaf step in tokkoffaan hojicha evaluate goonu yookaan immoo hojicha evaluate goonu sana from job analysis adda baasu. Inni lammaffaa job analysis sana hojjechuudhaaf faaktaroonni determine gochuu danda'an maa inni kan jedhu kanneen akka sadarkaa barnootaa, dandeettii, fedhii, itti gaafatamummaa, haala hojii, fiizikaalii fi meentaalii fartii akkasumas ekspiriyansii inni barbaadu irratti hundaa'uudhaan evaluate gochuu dandeenya. Determine the method of evaluation that will choose a factor for the evaluating the relative worth of the different job. The most common kind of job evaluation method include point method, factor comparison, job classification, job ranking. Isaan kunniin meetodii job evaluate itti goonu keessaa muraasa jechuudha. The first two are quantitative method and the second one is qualitative. Kana jechuun point method fi factor comparison method ni quantitative gaafa ta'an, job classification fi job ranking immoo qualitative methodology jechuudha. Grading the job according to their importance. Inni dhuma hojicha akkaataa barbaachisummaa isaatiin grade gochuu. Problemiin nu mudachuu danda'u maa inni gaafa job evaluate goonu. The worth of all occupation cannot be precisely measured with the same yardstick or standard. Maaliif akkaataan barbaachisummaan hojii hundumtuu standardii tokkodhaan inni ilaalamu yookaan hin madaalamu. It's difficult to measure the worth of scientific, technical, professional and managerial jobs, and it is difficult to separate individual contribution from the job being evaluated.
And the wage and the salary survey is the other one. Here it is used to collect comparative information on the policies, practice, method of wage payment from selected organization in a given geographic location or particular type of industry. Yeah. Gaafa salary fi wage dhaabbata tokko murteessuu barbaannu hojiiwwan nuti hojjennu fakkaatu biyya sana keessa yookaan ji'oogiraafikaalii naannoo sana keessatti hojjetaman analyze gochuu danda'uu qabna jechuudha. Conducting wage and the salary survey is useful to ensure external equity by providing information about the labor market. In order to survey to be effective, it is essential to identify the job to be surveyed and also the organization and their geographical location. Some of the issues usually included in the survey can be like length of work day, starting wage, base wage rate, overtime pay, vacation and holiday practice, pay range and incentive plan. Isaan kanneen xiyyeeffannoo keessaa agarchuu qabna gaafa wage and salary survey hojjennu jechuudha. Employee benefit or fringe benefit, it refers to a benefit given to the employee in addition to salary or wage. Mindaadhaan dabalata bu'aawwan yookaan benefitiiwwan hojjetaa tokkoof kennaman hundi fringe benefit yookaan immoo employee benefit jedhamu. They constitute a significant portion of the employee pay. Unlike wage and the salary, benefit are not only related to the employee performance. Kanaaf performance irratti xiyyeeffachuu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf house allowance kan kennu yoo ta'e dhaabbanni tokko performance keetiin sirraa kutuu hin danda'u jechuudha. House allowance mindaa kan kee kuta jechuudha. So broadly classified, there are two types of fringe benefit: time of pay and non-pay benefit. Time of pay jechuun hojiin ala yookaan sa'aatii hojiin ala kan kaffalamuu fi kanneen non-pay benefit ta'antu jira jechuudha. Time of pay jechuun the payment for the time not worked or include paid vacation, paid holidays, paid sick leaves, pension program, the rest period. Yeah. Sa'aatii hojiin ala kaffaltiiwwan nu kaffalamuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo vaakishinii, yeroo ayyaanaa, gaafa dhukkubsannu, pension program, rest period isaan kunneen kaffaltii nuuf time of pay jennan jechuudha. Paid vacation, organization provide employees certain number of paid vacation days in a year. The number of days may be according to how long the employee are worked in the organization. Usually paid vacation time increase with seniority. Gaafa seniority dabalaa deemu paid vacation innis akkasumatti dabalaa deemaadha. Sick leave, providing employees pay gaafa dhukkubsatan hojiirra hafuu danda'u kanaaf kaffaltii inni kaffalamaaf jechuudha. Pension program to represent a fixed payment other than wage made regularly to former employee or their surviving dependent. Kanaaf inni kun immoo xurataa jechuudha. Namni tokko erga hojii hojjete xurataan isaanii qabamaaf jechuudha. Inni kun time of pay jedhama jechuudha. Non-pay benefits, these are benefits not paid in cash but including expenditure on items such as non-pay jechuun kan maallaqaan hin kaffalamne garuu hojjetaa tokkoof dhaabbanni tokko bifa garaagaraatiin kan kennuuf jechuudha. Fakkeenyaaf medical service, transportation, accommodation, insurance, cafeteria service, education program, child care service and others. Isaan kunniin non-pay benefit jedhamu jechuudha dhaabbata tokkoof. This benefit can be classified as mandated, legally required benefit and discretionary or voluntary benefit. However, the categorization of this benefit might have bit difference from country to country. Kanaaf non-pay benefit bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Legally required benefit or mandated and discretionary or voluntary benefit jennee ilaaluu dandeenya. Garuu akkaataan qoqqoodama kana biyyarraa biyyatti illee garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Mandated kan jennu fakkeenyaaf social security and employment compensation, worker compensation, family and medical leave yoo ta'u, voluntary benefit kan jennu immoo health care, life insurance, retirement plans, payment for not worked and the employee stock option plans, ESOP. Isaan kunniin voluntary benefit jennee ramaduu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu employee motivation dha. Employee motivation gaafa jennu willingness to perform, job performance in jira, capacity to perform and opportunity are there. Yeah, this all can be integrated together. Kanaaf hojjettoota keenya motivate gaafa goonu employees willingness isaanii job performance irratti capacity to perform and opportunity to perform isaanii dabaluu danda'u jechuudha. Kanaaf thank you very much. Chapterii 7ffaa kanaan finna. Chapterii 8ffaa haga wal arginutti guddaa galatooma jenna.
channel keenya warri subscribe osoo godhin akkam baane warri channel keenyaaf miseensa taatan immoo like gochuun dagatinaa jenna. Thank you.